Syrian territory, and Syria cannot, will not concede it. A few hundred unprepared Israeli tankers come face to face with 1,200 Syrian tanks. Nagamba Yudgaleesa injifanno murteessaa Israa'el bara 1967 argatee booda kan hin ture yoo ta'u diinummaan itti fufee kun waraana Yom Kippur bara 1973 waldhabdee waggoota kurnan dhufaniif addunyaa irratti dhiibbaa guddaa uumee turedha. Waraana guyyoota ja'a booda humnoonni Israa'el injifatan Siinaay eeguudhaaf jecha sulula Siwiit irratti dallaa ijaaruu jalqaban. Sarara Baarleef jedhamuun kan beekamu yoo ta'u kibbaan galoo galaana Siwiit irraa gara kaabaattiin hanga Meeditiraaniyaanitti naannoo maayila 100 diriiree argamudha. Sara kanarraa bakkeewwan ciccimoon tarsiimoodhaan kaa'aman 30 maadim jedhamuun kan beekaman tokkoon isaanii cirracha ol ka'insa meetira 100 qabuudhaan kan sakkataman turan. Gara sulula kanaatti daandiin lama karaa meeshaa waraanaa fi karaa cinaacha humnoota salphaatiin geejjibsiisuudhaan kan Misri ijaarsaaf deebii akka kennan. Masriin ijaarsa kanaaf deebii kan kennan haliillaa meeshaa waraanaa itti fufiinsa qabu ejjennoowwan Israa'el haaraa irratti banuudhaan. In 1956, a dispute over the Suez Canal in Egypt led to international. Israa'el deebii kan kennite hojii koomaandoo mataa ishee fi haleellaa qilleensa kan xayyaaraa sirna ittisa qilleensa Masrii irratti xiyyeeffateen. Haleellaan kun Masriin dhukaasa dhaabuu akka fudhattu dirqamaan dhiibbaa gochuuf kan qophaa'ee ture. Pireezidaantiin Naasir balaa olaantummaa qilleensaa Israa'el furmaata argachuu akka qabu waan hubataniif misaa'ilota sadarkaa olaanaa SA-2 fi SA-3 teeknishaanotaa fi baalistoota lolaa Sooviyeetota irraa argachuuf gara Mooskootti balanii turan. Hagayya 7 bara 1970 dhukaasa dhaabuun ji'oota ja'aaf United States of America giddugaleessa ta'een kan kaafame yoo ta'u haala naannicha jiru yeroodhaaf nageenya uumuu ture. Waraanni attrition hamilee Israa'elotaa dhabamsiisee turullee humni qilleensa Israa'el ofirraa ittisuu akka danda'us mirkaneessee ture. Pireezidaantiin Misraa Naasir bu'aa isaa osoo hin argine sababni isaas adoolessa 28 bara 1970tti addunyaarraa duudhaan kan boqote yoo ta'u pireezidaantiin Anwar Saadaat kan jedhamu Misraadhaaf kan bakka bu'ee ture. Saadaat sana booda gara pireezidaantii Siiriyaa Haafis al-Saadaat deemuudhaan lafti bara 1967 waraana Israa'el irraa fudhatame akka deebi'u amansiisee waadaa waliigalanii turan. Gargaarsa maallaqaan Saawud Arabiyaa fi biyyoota Qaatar biyyoota bobaadhaan badhaate irraa kenname waadaa kan gale yoo ta'u loltootaa fi xiyyaaronni akka Saawud Arabiyaa, Aljeeriyaa, Liibiyaa, Morookoo, Suudaanii fi Iraaq irraa dhufan waliin mirkanaa'ee akka gara lolaatti deeman waadaa waliif galanii turan. Haa ta'u malee gareewwan kunneen irra caalaan isaanii yeroodhaan kan gara lolaatti hin imallee turan. Saadaat dhugaadhaan biyya loluuf waan barbaade jecha humnoonni Israa'el injifachuu humnoonni Misraa humnoota Israa'el injifachuu akka hin dandeenye waan beekuuf inni fi biyyoota Arabaa kanneen akka Saawud Arabiyaa fi Qaatar tasuma haleellaa gara sulula Siwiitii fi Golaan Heights qaxxaamuruudhaan shakkii Israa'el moomuu dhabuu cabsuu fi dhiibbaa dippiloomaasii fayyadamuudhaan nagaa mijataa mirkaneessuuf yaadaa kan turanidha. Waraanni Yom Kippur dursee taateewwan fuula tokkoon isaanii irratti raawwataman kanneen ilaalcha Israa'el haala waraana irratti qabdu irratti dhiibbaa hamaa geessisan turan. Adoolessa 7 bara 1973 loltoonni Sooriyaa xiyyaara sakatta'iinsa Israa'el to'achuuf gara waraanan. Gara Israa'el irratti gara kaaba dhiyaatti kiiloo meetira 200 fagaatee galaana Meeditiraaniyaa irratti kan hojjeta. Lolli kun yeroo Sooriyaa keessatti dhufanii xiyyaaronni Israa'el tokkolleen akka hin kufne hamileen Sooriyaan humna isaanii shakkii malee ol ka'isa
golaan irratti akka xiyyeeffatan taasisee ture. Wallabdee qilleensa booda humna agarsiisaa kan jiran qofa fakkaatullee kibba waraanni maddii shakaalli leenjii adii godhachuudhaan humna isaanii tullachuu irratti walitti qabanii turan.